Sirna muudama muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed irratti kan argaman geggeessitoonni biyyoota Afrikaa ergaa baga gammaddanii muummicha ministeeraa fi uummattoota Itoophiyaaf dabarsaniiru. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataan obboleessa koo jedhanii kan ibsan muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin baga gammadde jedhaniiru. Itoophiyaa irra deebiin ijaaruuf sochii taasistan akka deeggaru isiniif ibsuuf asitti argameeras jedhan. Uummatni Itoophiyaas geggeessummaa akka laattuu fi nageenya waarawaa akka fiduuf itti gaafatamummaa sitti laateera jedhan President Uhuru Keeniyaataan. The people of Ethiopia have given you a mandate to lead, a mandate to bring peace. Uummanni Itoophiyaa akka isa geggeessituuf itti gaafatamummaa siif laateera. Nageenya akka fiduuf, tasgabbii akka dhugoomsituuf, uummata hunda tokko akka taasistuuf itti gaafatamummaa siif laateera. Har'aati warra sagalee siif laataniifis warra sagalee siif hin laanneefis muummee ministeeraa taatee geggeessita. Hundi isaanii uummata keeti. Biyyi kun kaayyoo tokkoof akka dhaabbattu taasisuuf sochii taasistu keessatti si cina jirra. These are all your people. Itoophiyaan haadha birmadummaa Afrikaati kan jedhan Uhuru Keeniyaataan Itoophiyaan haadha keenyas jedhaniiru. Ethiopia is the mother of African independence. Ethiopia as the only uncolonized nation. Itoophiyaan haadha birmadummaa Afrikaati. Itoophiyaan biyya kolonii jala hin seennedha. Afrikaanonni birmadummaadhaan carraa isaanii akka murteeffataniif Itoophiyaan fakkeenya. Kanaafis Itoophiyaan haadha hunda keenyaati. Hundi keenya akkuma beeknu haati tokko yoo nagaa dhabde maatiinis nagaa argachuu hin danda'u. Kanaafis hojii guddaatu fuula duraan si eeggata. Ethiopia is our mother. And as we all know, if the mother is not at peace, neither can the family be at peace. Preezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaariin gama isaaniitiin mootummaa fi uummanni Itoophiyaa diimookiraasii dhugaa ijaarrachuu eegaluu isaanii filannoo ji'a waxabajjii keessa geggeessaniin agarsiisaniiru jedhan. I strongly believe that the outcome of the elections held in June is a reflection of the desire of the Ethiopian people. Bu'aan filannoo ji'a waxabajjii darbee gaggeeffame fedhii uummatni Itoophiyaa karaa filannoo bilisaan ce'umsa fiduuf qabu kan agarsiisudha. Injifannoon kee kunis amantaa uummanni gaggeessummaa kee irratti qabu kan agarsiisudha. Kaka'umsa olaanaadhaan misooma fi diimookiraasii Itoophiyaa ijaaruu keessatti shoora olaanaa akka taphattees nama hubachiisa. Of your contribution to the development of Ethiopia's modern democracy. Qormaatlee amma ishee mudataa jirus mariin keessa dabartii abdii jedhu akka qaban dubbatan President Buhaariin biyyi isaanii Naayijeeriyaanis dameewwan garagaraan mootummaa Itoophiyaa waliin hojjechuu akka itti fuftu dubbataniiru. Preezidaantiin Somaaliyaa Mohammad Abdullahi Farmaajoon akkasuma uummanni Itoophiyaa egeree isaanii Dr. Abiy irra kaawwachuu filannoo darbeen agarsiiseera jedhaniiru. The sixth Ethiopian electoral elections result clearly shows that the Ethiopian people have invested. Uummanni Itoophiyaa egeree isaa muummicha ministeeraa Abiy irratti invest godhachuu isaanii filannoo jaaffaan agarsiisanii jiru. Inni misooma hirmaachisummaa qabu irratti ciminaan hojjechuun isaan amansiiseera. Dr. Abiy waliin walitti dhufeenyaan yeroo hojjennetti cimina isaa argeera. Kanaafis amantaa guddaa qaba. To his people's expectations. Mootummaan Somaaliyaas dameewwan misoomaa fi duula farra shororkeessummaa irratti mootummaa Itoophiyaa waliin akka hojjettu mirkaneessaniiru.